Shurrubbee kan waggaa tokkoo fi baatii 10 dura haadha manaa isaa biyya Jarman keessatti sababa hinaaffaatiin ajjeesee ture mana hidhaatii bahuun dhagahame. Akka odeeffannoon yeroo ammaa miidiyaa hawaasummaa irratti deemaa jirutti artistii Taajuu Shurrubbee turtii waggaa tokkoo fi gara baatii 10 olii booda mana hidhaatii bahuun isaa dhagahamee jira. Artistii Taajuu Shurrubbee haadha manaa isaa erga biyyarraa fidatee tureen booda sababa hinaaffaatiin haadha manaa isaa kana akka ajjeese ofumaa isaatii fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti saaxilee kan turee fi akka harka kennatee mana hidhaa galeessa yeroo sanitti fuula miidiyaa hawaasummaa isaa Facebook irratti dubbatee kan ture yoo taatu artistii Taajuu Shurrubbee turtii yeroo dheeraa booda yeroo ammaa kana mana hidhaatii bahuun isaa ammoo karaa miidiyaa hawaasummaatiin irra deddeebiin dubbatamaa kan jirudha. Keessattuu namoonni hedduun lubbuun namaa qaaliin hanganuma gatii dhabdee biyya faranjii biyya silaa sirrii itti jabaa jedhamuttis mucayyoo yookiin haadha manaa isaa san haala gaddisiisaa ta'een lubbuu ishee galaafatee hanganumatti mana hidhaatii kan bahu yoo taate addunyaa cubbuun faalamtee jirti jechuudhaan komii fi gadda itti dhagahame ibsachaa kan jiranidha. Akkasumas namoonni artistii Taajuu Shurrubbee jaalatanii fi dinqisiifatan hedduun ammoo gammachuu isaanii kan ibsataa jiran yoo taatu dubbii walumaa galatti gara lamatti kan ajandaa taatee deemaa jirtudha. Garma kaaniin akkamitti lubbuun namaa qaaliin baatee waggaa 2 keessatti namni lubbuu namaa galaafate mana hidhaatii bahaa gaafiin jettu ka'aa kan jirtu yoo taatu gama kaaniin immoo baga Rabbi si baasee artistii Taajuu Shurrubbee jechuudhaan namoonni hedduun isaaf gammachuu ibsachaa kan jiranidha. Kanas ta'uu sana dubbiin artistii Taajuu Shurrubbee kun dubbii jajjabduu fi dubbii hinaaffaa irraa ka'uudhaan haadha manaa isaa qaalii mucayyoo Hilwaa jedhamtu lubbuu ishee baasuun kan yaadatamudha. Kun dhugaa kan ta'u taanaaniin ammoo dhiibbaa guddaa kan qabuu fi hawaasa keessatti fuulduraaf haala baratamuu hin qabne hawaasa keessatti kan uumu yoo taatu namni nama ajjeesee hanganumatti turtii waggaa 2 keessatti kan bahu taanaaniin ilmi namaa akka hoolaa wal qalaa deemuun kan hin oolledha. Maaliif namni nama ajjeese tokko yakkamaadha. Lubbuu namaa baasuu kan danda'u Rabbi qofa. Haa ta'u malee ilmi namaa eega lubbuu namaa baasee kan hidhaanis haala kanaan hidhaa keessaa kan bahu taanaan namni akkuma fedhetti bakka fedhettis lubbuu walitti taphataa kan deemudha. Ilma namaa tokko kan nama ajjeese yeroo nama ajjeesutti miiraanis haa ta'u dogongoraan nama ajjeesuu danda'a.